Sona Kenya baga nagaan gara channel Kenya nagaan dhufte jecha miwaay sirbaki haraa yookaan miwaay Afrika waanun jedhi. Waanan ummataaf dhangaa nama ummataaf dhiyeessuu barbaade kana yookiis immoo sirba qeenxee nama fidee dhufaa jiru kana irratti xiyyeeffattee nagaafachuu keef hedduun si galateeffadha ulfaadhu sin jechuun barbaada. Sirbi amma haraa ani fidee dhufaa jiru Afrikaa jedha. Afrikaan sirba seenaa irratti hundaa'edha. Seenaa yogguun siin jedhu akkuma kana dura sirba qeenxee warra boolee sana irratti hojjete sirba seenaati. Akkuma sirba sanaa sirba seenaa irrattidha kan ani xiyyeeffadhee hojjedheeru. Kunis immoo Afrikaa jedha. Mi gaafii biraatiin sirba kee keessaa dandeettii kee sirriitti mul'isee yookaan immoo agarsiisetti kan yaadame sirba kee keessaa sirba kamiira? Waa hundallee ittiin quuftu sii galee hojii keetii waan ta'eef kana toon itti dabalee kana yeedaloo toon itti dabalee walaloo toon itti dabalee yogguun siin jedhu kun dandeettii koo sirriitti agarsiiseera kan jedhu ani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e amma yoonaa hin hojjenne. Sirba kun dandeettii koo agarsiiseera sirbi kun jedhee kaayeruun hojjenne ganaa hojjechuufan. Mi gaafii biraatiin Sona Kenya sirba kana hojjettee xumurtee uummata biraan gahuudhaaf yeroo hangamsi fudhatee jira? Okay, sirba yeroo hojjettu beektaa challenge hedduu qaba. Challenge hedduu qaba. Aayidiyaalee qopheeffachuu qabda. Aayidiyaa irratti sirbitu sana keewwachuu qabda. Yeedaloo hojjechuun challenge qaba yookiis immoo yeroo si jalaa fudhata. Yeedaloo erga hojjettee booda immoo mana muuziqaan deemta. Arrangementii yeroo fudhata. Arrangementii erga xumurtee booda viidiyoo hojjechuu yeroo fudhata. Yeroo kana jedhellee sa'aatii isaa daangessee yookaan baadhullee hedduu fudhateera gara ji'a 9 ji'a 10 akkasii natti fakkaata yeroo ilaalu. Aga kana yeroo fudhateera. Inni guddaan garuu baay'ee waan hubachuu qabdu sa'aatii yookiis immoo yeroo hedduu sitti fudhachuu otoo hin taane sirba tokko yeroo hojjettu waan hojjettu sana irratti beekuudha. Tokko aayidiyaa irratti hojjettu sana adda baastee beekuudha. Yeedaloo sana sirriitti kireet gootee hojjechuudha. Yeedaloo bareedaa miira uummataa keessa galuu danda'u yookiis immoo yeedaloo dhaggeeffatamuu qabudha jettee yeedaloo sana irratti xiyyeeffachuu gochuu qabda. Muuziqaa irratti illee akkasuma viidiyoo irratti illee akkasuma. So waggaa 5-6 yoo ta'e xiyyeeffannoo kanatti gochuu qabdu hojii sana irratti malee yeroo ammanni ture sana irratti miti. Turtii gaarii waliin dabarsaa jirra. Sona Kenya mi gaafii biraa immoo hojiilee hanga ammaatti hojjettu kan immoo uummata biraan geettiin bu'aa dadhabbii kiyyaa argadheeratti ni yaadda? Asirratti yaada bareedaa kaaste yaada sirrii kaaste. Aartiin yeroon taa'ee ilaalu biyya keenya keessatti akkamitti ilaala beektaa? Kallattii biizinesiidhaan baay'ee kallattii biizinesiidhaan gadi bu'aadha. Yogguun siin jedhu biyya keenya keessatti aartii hojjettee biizinesii ittiin of jijjiira jechuu irratti baay'ee gadi bu'aadha beekamaadha. YouTubein biyya keessaas beekamaadha. YouTubein hagaa kana kaffaltii kaffalee jechuu hin danda'u. Hojii ati ittiin karaa aartii sanaa biyya keessatti ittiin hojjechuu dandeessu gadi bu'aadha. Walumaa galatti maal siin jechuu barbaadeen ergaa sana uummata qaqqabsiifachuu yookiin uummata biraan gahuu ergaa dabarfachuu barbaade sana uummata biraan gahuu tokko kana lammaffaa immoo aartii sana aartii Oromoo sana fooyyeessuu jajjabeessuu guddisuu yoo ta'een ala wanna karaa ikoonoomii yookiis immoo karaa biraa ittiin si gammachiisu hin jiru. Aga kana naan mudanne aga kana hin jiru. Garuu inni guddaan wanna ergaa dabarfachuu barbaadde tokko yeroo dabarfattee uummata biraan ga'e si qaqqabu si gammachiisa beektaa. Fakkeenyaaf sirbuma warra boolee kana yoo fudhatte akkaataan ani yaade sanatti uummata biraan naa gaheera. Kunumti mataan isaayyuu bu'aadhaanaaf gammachuu guddaadha yookiis immoo bu'aadha jedhee yaadan akka kiyyatti. Maaliif hojii tokko kan hojjettu uummata bira akka sii ga'uuf uummataaf erga hojjettee uummata bira yeroo sii ga'u si gammachiisa. Inni guddaan uummataaf hojjettaa miti. Uummataaf hojjettaa yeroo uummataaf hojjettee uummanni immoo fudhatu hojii kee sana uummanni ofitti fudhatu immoo si gammachisiisa. Gammachuu guddaan isaa.
Bu'aa guddaan isadha. Bu'aa argattu isadha. Kanaan ala bu'aan amma kana karaa aartiitiin argamu jira jedhee yaaduun gara mataatti. Sona keenya uffannaan kee gara ammayyaatti irra caalaa sirboonni kee immoo aadaadha. Kan akkamitti ilaaltanii? Walitti jalaan dha'u? Uffata naannoo nani jiraadhu namoonni duratti na beekan raaga ba'uu danda'u. Anallee otoo hin taane egaa namni gaa xiqqoo waa'ee isaa dubbachuun illee ulfaata. Uffatoonni firii saayizii akkasii kun anumaafuu duruma har'a otoo hin taane durumallee istaayilii kooti uffatoonni akkasii jaaladha. Garuu sirbootatti sirbitu sirboota aadaati. Haalli keemmoo yookiis immoo istaayiliin kee haalli uffannaa keemmoo ammayyaadha. Isa jedhu dhiyeessuu barbaadde natti fakkaata. Asirratti maal sitti fakkaata beektaa? Jalqabarra of taata. Of erga taatee boodaati nama biraa kan ta'uu dandeessu yookiis immoo nama biraaf kan ta'uu dandeessu. Ofiif erga taatee ofiif erga ooltee nama biraaf oolmaa biraa ooluu dandeessa. Maal jechuu barbaadeen asirratti? Aadaa, safuu, duudhaa fi waan biyya koo keessaa yookiin waan koo aadaa koo afaan koo ergan guddisee booda kan namaa kananii guddisuu danda'u yookiis immoo kilipii irratti agarteetta yoo ta'e heddumminaan ani tirippikaalii keessaa yoon ba'u aadaa keessaa jechuudha. Maaliifi dirqama aadaa kan keessana erga sirbitee boodadha kan ittiin jettu. Xiqqoo gaa Afrikaa kanarratti illee haala uffataa maal kana illee xiqqoo fooyyessee hin jira isa duraarraati. Biiti yookiis immoo sirbichi sirbuma aadaa keenya Oromoo ta'uu iyyuu malee xiqqoo haala uffannaa akka kilipoota kaanii wajjin wal fakkaanneef xiqqoo fooyyesseera jedhee yaada. Garuu uffannaan anaaf istaayilii makooti durumaa kaasee iyyuu firii saayizii nan jaalladha. Sirboota irratti immoo sirboota aadaa irratti gara fuulduraatti amma fakkeenyaaf sirboota ammayyaa sirbuufin gariin hojjedheeru iyyuu jira. Hedduu isaanii hojjedheera iyyuu. Kan hojjetamanis jiru. Gara uummataatti hin baane malee kanan hojjedheeru jira hedduun isaanii. Xiyyeeffannoon asirratti aartii Oromoo karaa aadaatiinis haa ta'u, karaa ammayyaatiinis haa ta'u, aartii keessana jajjabeessitee aartii Oromoof gatii kaffaluu yookiis immoo aartii Oromoo sana guddisuudha malee karaa kamiyyuu haa ta'u dhiibbaa uuma jedhee yaadu. Garuu kan kee erga guddistee, kan kee erga jabeessitee, kan kee erga beeksifattee booda kanatti hojii biraa hojjechuu dandeessu. Akka yaada kiyyaatti jechuudha. Qabiyyee sirba kee haaraa yookaan immoo Afrikaan maalii maalirratti xiyyeeffata waa isaa nu ibsimi? Qabiyyeen sirba jalqabumarraa yoon si fudhadhe warra boolee jedhu kun namoonni hedduun baay'ee warra boolee akka siyaasaatti fudhatan malee akka siyaasaatti hin laalle hagamma. Siyaasas natti hin fakkaatu akka kiyyatti. Yaa warra boolee, warra bulbulaa, warra ganamaa, warra abbaa biyyaa, warra jaalalaa, yaa warra boolee, warra Afrikaa jedhamti rek. Loloonsa akkas jedha. Warra bulbulaa, warra ganamaa yogguu jedhu siyaasa natti hin fakkaatu. Abbummaa biyya kanaa yookiis immoo abbummaa biyyaa boolee yookiis finfinnee walumaa gala. Dachee tufaa munaa kana warra ganamaa jedhee kaa'ee malee siyaasa natti hin fakkaatu. Namni garuu akka barbaadetti fudhachuu danda'a. Isa keessa galuullee barbaadee miti yaani. Seenaadha anaaf. Seenaadha. Seenaa jechuun balleessuu hin dandeessu baay'ee seenaa. Seenaan kamiinuyyuu baduu hin danda'u. Dhabamuus hin danda'u. Yeroof garuu ukkaamamuu danda'a. Soomaalisiin jechuu barbaadeetanii ani seenaan sirbu. Ammas Afrikaan seenaadha malee siyaasa miti. Afrikaan sana keessatti warra kush ilaallata. Warri kush hundee saba akkamii ture yookiis immoo hortee akkamii ture. Warri kush kuni qarooma akkamii addunyaaf gumaachaniiru. Eessa turanii? Warreen kamii? Ka jedhudha amma Afrikaa kana keessatti jechuudha. Afrikaa yaa warra kushii qarqara laga Naayilii mootota warra Nuubiyaa maddi kee laga Mormorii kan bulchuu warra abbaa biyyaadha. Qaroominni kush kun Afrikaa irratti baay'ee ga'ee guddaa warreen taphatanidha beektaa?
Nuubiyaanota amma Nuubiyaan Kingdom yoo fudhatte Nuubiyaanota irraa kaastee aga har'aa Sudaan keessa Meeroo'ee kana yoo ilaalte siidaa Aksum kana faallee yoo ilaalte qarooma kush akka ta'an beekamoodha. Eenyumtu haala jedhee yaadooni kana. Isa wajjin wal quunnamaa sii galee kanadha jechuun barbaada. Qabiyyeensaa qarooma Afrikaa. Qaroomni Afrikaa kun akkamidha? Eenyurraa eegalee akkamitti dhufee eessa jira? Isa jedhu irrattidha xiyyeeffannoonsa. Afrikaa kanaafin horteen kush Afrikaa kanaaf ga'ee guddaa akka qabaniif bilisummaa Afrikaa kanaafillee ga'ee guddaa akka taphatanii ibsa sirba ammaa kana keessatti jechuun barbaada. Sirbi kee inni haaraa yookaan immoo Afrikaan yoom akka uummata bira ga'u ni uummatatti nu himi. Kan gadhiifamu dhiyooma kana gaafa jimaataa gadhiisuuf qophiirra jira. Gaafa jimaataa nan qopheessa. Chaaneelii mataa kiyya irrattidha. Chaaneelii mataa kiyya baneetan jira. Chaaneelii masa kana jechuudha. Isa kana irratti gadhiifama. Already xumurameera. Hojiin xumurameera. Gadhiisuu qofa tafee. Asumarraan illee ergaan inni dabarfachuu barbaadu uummanni koo jaallattoonni aartii hundi keessaniyyuu sirba koo amma haaraa dhufaa jiru kana chaaneelii kiyya irratti yookiis immoo yuutuubii mataa kiyyaa irratti yeroo dhiyootti gadhiisuuf waanan jiruuf sabskiraayib sheer walii gochuun akka na bira dhaabbatan jechuun barbaada. Asumarraan ergaa dabarfachuun barbaada. Chaaneelii mataa kiyyaa irratti kanan gadhiisu dhiyootti nan gadhiisu. Mee ogeessota sirba kanarratti hirmaatan nuuf himi. Sirba kanarratti ogeessota ciccimootu hirmaateera. Qindeessummaa isaarraa yoo kaasne qindeessummaa latii olii sirbuma mucaama kana dura warra boolee hojjete qindeessummaa isatu qindeesse sirba isaa isatu qindeesse. Miksingii Abbuus Istuudiyoo yookiis immoo Anteenee Tafarraatu hojjete. Kilipii yookiis immoo viidiyoo Mooteessaa Istuudiyootu hojjete. Keerograaferii Abbaa Shaggeedha. Sirba warra boolee irrattis illee isumatu hojjete. Asumarraan illee galateeffachuun barbaada. Hunda isaanii illee warreen amma maqaa isaanii dha'ee hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Egaa firiisaa immoo erguma sirbichi gadhiifame uummata irraatii dhaggeeffannachuun barbaada. Turtiin wajjin taasifteef hedduu galatoomi jechaan dhaamsa uummataaf qabdu yookaan immoo yaada xumurratti dhaamachuu barbaaddu yoo jiraate carraasii kennuu barbaada. Galatoomti mootii koo atis illee haala kanaatiin qindeessitee waanan uummataaf dhangaa nama uummataaf dhiyeessuu barbaade kana yookiis immoo sirba qeenxee nama fidee dhufaa jiru kanarratti xiyyeeffattee na gaafachuu keef hedduun si galateeffadha ulfaadhu jechuun barbaada. Sirbi amma haaraa ani fidee dhufaa jiru Afrikaa jedha. Sirba qeenxee kana yeroo dhiyootti gadhiisuuf jirra. Innis yuutuubii yookiis immoo chaaneelii mataa kiyya irrattidha. Chaaneelii dhuunfaa kiyya irratti gadhiisuuf qophiirra jira jechuun barbaada. Tiin artistii keenya cimaa Soonaa Takkalee lafaa dhufaa nafaa cufaa waliin taasisne kana fakkaataa yeroo biraatti qophii biraa fi artistii biraatiin nama isin jaallattan nama biraatiin qabannee hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Bye bye.